Ayyooyyaa ashama harka foonee kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii jechuudha. Harka foonee isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu guyyaa boruu magaalaa guddoo lammataa biyya Jarman kan taate magaalaa Muushin irratti aangoonni mootummoota idil addunyaa Joo Baayiden dabalatee kan irratti hirmaatan mootummoonni idil addunyaa jechuudha. Sagantaan akkasii magaalaa Muushinitti waan qophaa'ee jiruuf dhiitaa mirga namaa sarbamiinsa mirga namaa ilmaan Oromoo mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti mirgi isaanii sarbamaa jiruu fi dararamaa jiran gartee akka seera fi heera addunyaan tumattee lafaa qabdu sun hojiirra ooluu fi akka seerri sun kabajamuuf sagalee ta'uudhaaf obboleeyyan keenyaaf imala gara magaalaa Muunikitti gochaa jira. Obboleessa kiyyaa Abdii Xayyibaa wajjin jira. Abdii Xayyibaa hundi keessanii beektanii yeroo dheeraa waliin agarre turre alaafi miila akka malee wal jennee turre sababa kanaan iyyuu arraa wal agarree jirra. Rabbiin gaa sagalee teenne tanallee nuuf dhageessisee sagaleen teennes waan bu'aa fidu rabbiin waa godhu nuti gaa ilmaan Oromoo biyya alaa keessa jirru aga dandeenyetti gama dippiloomaasii hojii advokaasii saba keenyaaf hojjechuu saba keenyaaf uummata keenyaaf sagalee ta'uudha. Kanaaf wal qabatee guyyaa boruu hawaasni Oromoo biyya Jarman jirtan naannoo keessattuu naannoo Baayar jechuudha. Hundi keessan akka nurraa lafneen asumaan dhaamsa obbolummaatii akka nuuf quba qabaattanii san qofallee miti nuti obboloota keenya rakkachaa jira. Rakkoo hamaa rakkoo cinqaa kanan jedhamne kan nama raffisne kan sammuu ilma namaatiif boqonnaa hin kenninitu obboloota keenya irratti gaggeeffamaa jira jechuudha. Kanaaf obboloota keenyaaf sagalee ta'uu qabna. Guyyaa boruu ammoo walgahii guyyaa boruu magaalaa Muushin irratti godhamu keessatti aangoonni biyyoota Arabaa Middle East jechuudha ni argamanii Saudi Arabiyaa dabalatee jechuudha. Isaan kanattis xalayaa kennachuudhaan gocha mirga sarbamiinsa ilma dhala namaa irratti hojjechaa jirtan akka dhaabanii ilmi namaa nama ta'uu isaa qofaan kabaja isaa malu argatee akka namatti yoo hidhamellee hidhaa keessatti nyaachuu, dhuguu, uffachuu, dhiqachuu, qilleensa fudhachuu, ispoortii, sochii qaamaa dalaguu fi kan kana fakkaatan waan addunyaan tumattee jira. Namni tokko waraana ta'ee yoo waraana taatee booji'amte booji'amaan waraana booji'amee sun diina biyya alagaa biyya biraa yoo ta'e haala itti qabamu kan mootummoonni idil addunyaa mallatteessatu jira jechuudha. Namni tokkos biyya namaa seeraan ala yoo seene yoo hidhamiyyuu haala itti qabamu jira jechuudha. Kanaaf sarbamiinsa mirga namaa kana mootummaan Saa'udiidhaa akka inni atattamatti dhaabee obboloota keenyaaf gartee tajaajila ilma namaatiin malu tajaajila akka argachuu malan hidhaa keessatti isa jedhuu fi cal'isuu mootummaa Itoophiyaa cal'isee harka maratee ilaaluu kana illee itti jenna. Isa kana dammoo keessattuu IOM'n UNHCR faan akka gartee dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti godhanii pireeshar godhanii mootummaan Itoophiyaa illee bajata illee maallaqa illee kan qaban taate akka gargaaranii lammiilee keenya nagayaan fayyaa isaanii qaama guutuu saayikooloojii haa ta'uuti qaama lubbuudhaan akka isaan maatii isaaniitti faamilii isaaniitti galaniif sagalee ta'uudhaaf deemaa jirra. Kun ogaa obboleessi keenyallee Abdii Xayyibaaqoo wajjin jirra. Maatillee Abdii dhaamsa kan dabarfadhu obboloota keenya. Braucht nicht. Alles mal die Wanna mit dem Beiten guten Sagale mit dem Dagama. Sagalen ki Dagama. Inda gama ne fakkat. Inda gama sirri da gama. Hayya bakka yoo phone achi connect goote nakkene. Police kenni jira. Achi yoo connect. Sagalen ki Dagama. Inda gama ne inda gama. Tokkatin kan duro kan to hansi science kuno. Sagalen ki Dagama. Inda gama dem sagaleen. Oi sagaleen injira sagaleen jira. Injira sagaleen. Sagaleen jira. Injira sagaleen dem itti dhamsa dabarfadhu. Sagaleen jira. Qoyme jedhani sagaleen jira. Sagaleen jira. Sinjira jira. Okay hayyo ulfaadha galatooma ilmaan Oromoo biyya Jarmanii fi naannoo isiitti argamtan hundi keessanuu akkam jirtu nagaa qabdu isinin jecha akkasumas immoo Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan nageenyi keenya onni irraa madde bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Hiriira nagaa guddaa wayiitu bor magaalaa Muunikitti qophaa'ee jira. Hiriira kana irratti hirmaachuu fi kan gara magaalaa Muunik imalaatti jirru wanti barbaachisaanii mootummoonni addunyaa yeroo ammaa kana magaalaa
Jarmanii magaalaa Muunikitti walgahii guddaa isaa geggeessutti jiranii walgahiin kun mariilee adda addaa jechuun walitti dhufeenya waan hedduutu achirratti mari'atama. Ibin mootummaan Saudi Arabiyaa illee nama bakka bu'aa ergatee jira jechuudha. Miidiyaaleen addunyaa hedduutu bakka sanitti argama. Iddoo sanitti argamnee sagalee keenya dhageessisuudha qabna. Waan dandeenyu at least wanni nuti gochuu fi dandeenyu ilmaan Oromoo biyya san jiraniif yoo xiqqaate mootummaan Saudi Arabiyaa uummata kana qabee akka biyyatti galchuu hin dandeenye hin beeyna. Mootummaan Itoophiyaa waan kana keessa harka galfachuu qaba. At least yoo xiqqaate qabame haalli isaan itti qabaman dogongora guddaadha. Namni guyyarraa dhumu jira, nyaanni hin jiru. Qabamiinsi isaanii sirrachuu qaba. Wanni mootummaan Suudii nuuf gochuu danda'u. Ijoollee kana qabee biyyatti deebisuu hin danda'u mootummaan Saudi Arabiyaa. Akkuma dheengadda argitan mootummaan Itoophiyaa beenyaa gaafate, gumaa gaafate jechuudha. Birrii mootummaa Saudi Arabiyaatiin birrii beenyaa kaffalaa hidheen mootummaan Saudi Arabiyaa qayyarallee waan marayyuu dandeenyee lammiilee keessan biyyatti isiniif deebifnaa nurraa qeebalaa jennaani. Mootummaan Itoophiyaa ammoo gumaa barbaannaa beenyaa barbaanna jedhee jechuudha. Kanaaf wanni mootummaan Saudi Arabiyaa nuuf gochuu danda'u qabamiinsi haalli isaan itti qabaman sirraa'uu qaba. Namni dhukkubsate yaala argachuu qaba. Iddoon bulan sirrachuu qaba. Nyaanni guyyarraa kennamuufi qaba. Jaalallee argachuu qabanii yoo xiqqaate. Kanaaf mootummaa Saudi Arabiyaatti sagalee keenya dhageessuu deemna. Wanni takka malee wanni isin beekuu qabdan mootummaa Saudi Arabiyaattis waan hamaa dubbachuuf hin deemnu akkuma isaan nu dhagahan maaliif gaarantii lammiilee teennatu isaan harka jira. Sagalee kennallee yeroo dhageessifnu kabajumaan akka isaan qabamiinsa ilma namaa sirreessoo akka qaban waan takka malee wanni an jala sagalee dubbachuu barbaadu uummanni Arabaa kun faranjii rabbi caalaa sodaata. San irraa hubadha. Fakkeenyaaf gurraachi galee dantaa hin qabanii fi okay danke warra amma ana fakkeenyaaf amma dheengadda biyyoonni deemee ture biyyuma Arabaa kana haalli isaan itti warra adii itti qabanii fi gurraacha itti qaban tokko miti. Waan warri adii kun jedheen sirri dhagaan beeytanii maqaan isaanii akka badu waan hin barbaanneef jechuudha. Sagalee teenya nunullee deemnee achitti haaluma kabajaa qabuun mootummaan Saudi Arabiyaa lammiilee teenya achitti guyyarraa dhumu jirtu simintoo gubbaa ciiftu. Kanamni daa'imni dubartiin ulfaa daa'ima garaa keessaa buusanii achi duutu ka daa'imni kanamni dhukkubsate ka onneen afaan keessan tokkaateen nama baatu jechuun waan imaajin gochuu hin danda'amne waan sammuutti iyyuu nama ulfaatu. Kanaaf ammallee dabalataan ilmaan Oromoo biyya Jarmaniitti argamtan waan inni isinii dhaamu barbaadu warri dalagaallee qabdan yoo dandeettan firankillee gootanii dhufu. Dalagaan hin jiru. Parsantiin irra baay'een namni hojii qabu hin jiru. Maybe namoota muraasa ta'anii kiraankii godhaati koottaa baay'inni namaa akkuma beekamu jechuun hiriira tokko irratti baay'inni namaa sirrii malee murteessaadha. Warri hagammaa hin bahinis hundi keessanuu baatanii akka dhuftan dubbiin tun dubbii lubbuuti. Keessattuu nu ijoolleen warri karaa baharaa dhufne cinqaa tana hin beeyna. An parsanaalii sirri beeka. Waan nurra gahaa ture jechuun haa caalu ijoolleen warri as jirtan warruma baharaan dhufe cinqaa keessa baanee dabarree as dhufne hundi kennaa hin beeyna jechuudha. Kanaaf ijoollee tana waan karaan nuti ittiin gargaaruu dandeenyu sagalee isaanii addunyaatti dhageessisuudhaani. Kanaaf waanuma cinqama kaleessa keessa turre sanis yaadachuu qabna hundi keenya jechuun kana walitti mul'inlee hin barbaachisu. Abbaan Rabbiin itti mijeessee namni hagammaa hin murteessinis tikeetii keessan muradhaatii koottaa boraachitti wal arginu jechuu barbaada. Galatoomii abdii. Galatoomii baay'ee galatoomii. Egaa akkuma obboleessi biyya abdii xiyyi baaqoo isiniif ibsatti jechuudha. Nuti ilmaan Oromoodha obboloota keenyaaf akka sheenufne akka sheenan nu qabanneef dirqama dhugaa haqa dirqama nurra jiru san baachuu qabna. Naafuu jijjiiramu kan isi gaafadhu isi gaafadhu
Mungkin nach Nürnberg. Nürnberg. Ja. Ach, scheiße. اوكي بقى بس ولدت ديبنا بابورا وان جيجيرتشو قبنوفي بابورا جيجيرنا ولدت ديبنا ان شاء الله بربلين نغا ولا غرا ما مغالا انجلوشتا جيرنا جيرنا مغالا جدو بيجا غرا مغالا مشد ما جيرنا جدو غلا جيرا كنافو غلطوما نوتي بور اوبولوت كيناف سغاليتا اودي ما جيرا ان شاء الله ربنا حالو ملكيسو ربي نانو ملكيسو ويا برو اوبولوت كيناف سغالي تاني كونو بابور سنه تشكاجي جرسا deemna jechuudha warri jarman keessa jirtan tokko akka nurraa dhabne piliis boosheenaan akka nu qabanne haqa jirtu dhugaa jirtu obboloota keenyaaf falmachuudha obboleessa keessan dhiiga akkisa akkasitti yeroo inni akiramu jechuu arguu caalaa wanni nama gaddisiisu hin jiru yeroo ilmaan oromoo qaamni isaanii akkasitti cittaa'ee waan meeqa ta'u caalaa arguu wanni nama gaddisiisu hin jiru mana ta'anii akkana jechuu osoo hin taane dhufanii sagalee ta'anii fi qaaman obboloota tana bira dhaabbatanii sagalee isaaniif ta'uudha. kanaaf hundi keessan akka guyyaa boruu nurraa nafne yaamicha oromummaa yaamicha obbolummaa isinii dabarsina jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni ijoollee Saudi Arabiyaa san agaree mana taa'ee nyaata nyaatee dhugu baay'ee malee ulfaata. Asiidha sokkottu. 17:5 daqiiqaa 3 qabna kuttu. Daqiiqaa 3 qabna. Kanaaf magaalaa Ingolishtaat jirra amma asirra baabura jijjiirannee gama Muushin obboleessi keenya Abduu Qaadii Abbaa Jabal bira dhayna kottu kunoti akkasii bas bal'inaa wal agarraa karaa deemaa jirra imalaa jirra baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada nu jiraadha abdii karaan deemna baqa koo daqiiqaa lama qofa qabna akkasii jedha.